Akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii ibsa jireenyaa. Har'a viidiyoo haaraa tokkoon dhufneerra. Warreen chaanaalichaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kana keessatti seenaa intala durbaa waggaa 13 seenaa hojjattee dabartee irratti xiyyeeffannee waliin turra. Chaanaalii ibsa jireenyaatiif haaraa taanaan subscribe, like, share akkasumas mallattoo bilbilaa tuquun viidiyoon keenya akka isin bira ga'u taasisa. Seenaan har'a qabanneetiin jirru Dubartii beekkamtuu Anaa Frank. Anaa Frank intala qaxalee beektuufi beekkamtuudha. Hidda dhalootaatiin maatii Yahuudaa yookaan ammoo yihuudiirraa dhalatte. Umriin waggaa 13 yoo taatu Yeroo Adolf Hitler fi humni Naziin Yihudoota ajjeesaa turan keessa Anaa fi maatiin isii biyya isaanii keessaa sodaa fi gidiraa gara jabummaa keessa jiranirraa bakka dhoksaatti baqatanii jiraataa turan. Seenaa isiittis kanarraa jalqaba. Barreeffama addunyaan afaan qabachiisee fi addunyaan guutuun wal harkaa fuutee dubbifte hammeenya waraanaatii fi duguggaa sanyii irraa barattee bara namni beekaan umriin jaare wallaaletti isiin waggaa 13tti addunyaadhaaf seenaa keessee dabarte. Isiif barreeffama yaadannoo guyyaa guyyaa yookaan ammoo diyaarii ture. Haa ta'u malee addunyaan waan hedduurraa bartee jirti. Bakka xiqqoo teessee sodaa wajjin guyyuu yaadasii barreessuu jalqabde. Kitaabni isii maqaa The Diary of a Young Girl jedhamuun kan beekamudha. Barreeffamni isii abdii, hawwii fi yaada mucaa xiqqoo tokko gara addunyaatti dabarsuu ibsa. Akkaan nama ajaa'ibsiisa. Anaa Frank yeroo hunda sodaa keessa turte. Garuu hamileen isii hin laamshuine. Yeroo tokko tokko dhugaa ofii barreessuurraa dallansuu fi gaddaa fi dhiphina keessa turte barreessuudhaan beekamti. Garuu yeroo hunda abdii fi hawwii sirrii irratti fuulleeffattee barreessuu malee namoota biraa yaaduu hin dhiifne. Namoonni miiliyoona hedduu seenaa ishii dubbisuu fi ergaa ishii hubachuudhaan jajjabinaa fi abdii argatan. Anaa Frank ni barreessiti. Nuti arras dubbifneerra. Even in the darkest times, hope and courage can light the way. Jetti faranjiin. Yeroo hamaa keessallee abdii fi jabinni karaa ifa godhuu danda'u. Jetti afaan Oromootti yoo deebifnu. Kitaabni isiin barreessite ammallee addunyaa irratti barbaadamee gabaan bittee walii gurguraa beekumsa barasanii hammeenya waraanaarraa bara itti isiin lafa jala awwaalamtee jirtu. Garuu seenaan isii boollaa olitti hafee jira. Seenaa isiirraa barachuu dandeenya. Umrii keessa jirrutti dubbisuu fi barreessuun boruuf seenaa fi siidaa yaadannooti. Isin maal irraa baratan? Koomenti gochuun dagatinaa. Hamileen xiqqoo fi abdii yeroo hamaa keessatti addunyaa jijjiiruu danda'a. Barreessuu fi yaada keenya ibsuun seenaa keenya bara baraatiif jiraachisuu danda'a. Viidiyoo seenaa Anaa Frank gabaabduu tanarraa waa bartan jennee yaanna. Arraaf goolabne nagaan tura.